Muummee Abiy Ahmed riifoormii dinagdee ilaalchisee tibba kana hanqinni odeeffannoo fi burjaajiin waan jiruuf aangoonni mootummaa fi qaamoleen dhimmi ilaallatu bakka jiranitti marii gaggeeffame irratti ibsa kennaniiru. Haaromsa kana kan adda godhu harka qalleeyyii irratti waan xiyyeeffatuufidhas jedhaniiru. Sababa haaromsa kanaan kutaan hawaasaa miidhamu jira kan jedhan ministeerri muummee Abiy kana wal madaalsisuuf mootummaan hojjettoota mootummaa miindaa gadaanaa argataniif daballii miindaa akka taasisu akkasiin ibsan. በአሁኑ ደሞዝ ማሻሻያ ከ90 ቢሊዮን ብር በላይ fooyyeensa mindaa ammaa kanaan maallaqa birrii biiliyoona 90 ol nu gaafateera. Birrii biiliyoona 90 ol. Adeemsa akkamii hordofee yoo jettan hojjetaan mootummaa gajjallaa jiru birrii 1,500 argatu mindaasaa harka 300 daballe dachaa 300 kun seenaa Itoophiyaa keessatti mul'atee hin beeku. Gararraarra kan jiru 25,000 kan jiru yeroodhaaf obsaa jenneerra. Kan daballi taasifneef warra gajjallaa jiraniifidha. Namoota riifoormiin kun isaan miidhe qabeenya guddaa daballee fooyyessineef warra xiqqoo fooyya'an ammoo ni dhiifne. Isaan gahaadha jechuu miti. Bira qabaan bo'aa kan bulan hojjetaa gargaaruu qabna jenneetidha. Kanaaf warri muudamaa baay'ee argachuu dhiisuu danda'u. ሰራተኛ ማገዝ አለብን ነው እና ተሿሚዎች ምናምኖች ብዙ ላይ ያገኙ ይችላሉ። Haaromsi biyyoota kaanii harka qalleeyyii irratti kan xiyyeeffate miti kan jedhan ministeerri muummee Abiy kan keenya garuu rakkoo harka qalleeyyii qooddachuun isa jijjiiruu irratti waan xiyyeeffateef dinqisiifannaa hedduu argatee jedhan. Imaammata dinagdee haaraa hojiirra oolchan ilaalchisuun ibsa bal'aa yeroo kennan haaromsi kun barbaachisaa waan ta'eef malee hadhaadhaa jedhan. Haaromsa kanatti callisnee miti kan galle yoo jedhan hayyoota addunyaa hedduu waliin mari'achuus dubbataniiru. Harka qalleeyyii deeggaruu dabalataan kontiroobaandistoota seera qabsiisuufis furmaatadha jedhaniiru. ሬሚታንስ የሚልከውን በህግ ገቢ የሚከፍለውን በህግ kan maallaqa biyya alaatii ergus seeraan gibira kan kaffalus seeraan inni alatti ergus yeroodhaan halkanii fi guyyaa hojjete mootummaanis itti gaafatamummaan hojii isaa yoo hojjete kun Itoophiyaadhaaf qoricha fayyisudha. Qorichi heetoo amma fudhanne nutti hadhaa'ullee ni fooyyessa. Erga fooyyessee booda immoo yeroo dheeraadhaaf fayya buleeyyii taanee turraa jechuudha. Amma gara waltajjii addunyaatti makamne tarree biyyoota muraasaa cufaman hin guddanne karoora beekamu biyyoota hin qabne keessaa baane gara biyyoota iftoominaan hojjetanitti makamneerra. Kana lammiileen Itoophiyaa xiyyeeffannoon ilaaluu qabu. Rakkoo jiru immoo funaannee waan adda baafneef karaa waltumsuutiin isa hir'isuudha. Rakkoo hin qabnu jechuu miti. Riifoormiin rakkoorraa bilisa ta'e hin jiru. Rakkoon jira. Rakkoon sun yoo nuuf galee fi hoogganne kan to'atamudha. ማኔጅ የሚደረግ ነው። Riifoormii kana hojiirra oolchuuf seera qabeessaan hojjechuu fi itti gaafatamummaa bahachuunis murteessaa ta'uu kaasaniiru. ድሃን የሚጎዳ ሪፎርም አንሰራም። እኛ ድሃ ተኮር ነን። ድሃን እየጎዳን መንገድ አንሰራም። ድሃን በሚጠቅም መንገድ ሪፎርሙን እንመራዋለን። ሁለተኛ nuti riifoormii hiyyeessa miidhuun hojjennu. Nuti hiyyeessaaf warra xiyyeeffannoo kennudha. Hiyyeessa miidhaa daandiin hojjennu. Karaa hiyyeessa fayyadamuun riifoormicha ni hoogganna. Lammaffaa kana keessatti namoonni miidhaman jiru. Baay'ee kan hin dubbatamneef miidhaa baay'ee olaanaan kan isaan irra ga'u jiru. Kontiroobaandistoota. Isaan baay'ee miidhamu. Warqii waliin dha'uudhaaf ni rakkatu. Oomisha midhaanii seeraan ala baasuudhaaf ni rakkatu. Biyyoota ollaa waliin shira xaxuurattis ni rakkatu. Kontiroobaandistoonni waan isaan itti hin tolleef yuutiyuubaroota bitatanii wacuu danda'u. Haa ta'u malee nu dhaabuu hin danda'an. Dhaabsisuu hin danda'an. Hiyyeessa akka hin miidhamne ni hojjenna. Isaanii namoonni gorsina. Wanti isin hangammaatti saamtan ni ga'a waan ta'eef gara seera qabeessummaatti deebi'aa jennaan. Adeemsi isaas akkasidha malee wanti kun yeroo dhufutti namni wacuu fi miidhaan irra ga'u hin jiru jechuu miti. Tokko hiyyeessadha. Qotee bulaa. Hiyyeessi magaalaa jiraatus seeftinitiidhaan tumsamuu qaba. Hiyyeessi magaalaa jiraatus ni miidhama. Isaafis karoora gahaa qabna. Kanaan ala garuu kontiroobaandistiin gara seera qabeessummaatti galuu warqii Itoophiyaa, loon Itoophiyaa, midhaan Itoophiyaa hin miliksin. Gorsi keenya kanadha. Ta'uu baannaan immoo seera kabachiisuudhaaf ni hojjenna. ምክሩ እሱ ነው። ካልሆነስ ህግ ለማስከበር እንሰራለን። Zarihuun Wadaajoo fi Yoonaas Gabra Kiiroos jedhamu Adaamaatti dargaggoota qonna magaalaa irratti bobba'anii jiranidha. Kannisa idileedhumaan damma kan oomishan yoo ta'u ji'a ja'an as garuu kannisa dammadaamuu madaqsuun hojjechaa akka jiran Zarihuun ni hima. Kannisni dammadaamuu nama kan hin hiddine ta'uun dabalataan faayidaa isheen qabdus hima. Dorgommii kalaqa hojii akka biyyaatti taasifamee fi miidiyaa EBC irratti adeemaa ture Naggaadiraas irratti hirmaachuun sadarkaa lammaffaa qabachuun xumuran. Kanaanis badhaasa maallaqa birrii 700 argataniiru. Waa'ee likoo Habtaamuu Xibabuu waa'ee hojii isaanii Zarihuuniin dubbiseera. Nama sanyii san gara manaatti gara magaalaatti finnee magaalaa keessatti ishii guddisaa jira jechuudha. Mee jalqaba isa horsiisuudhaaf gara yaadni isaa akkamitti isiniif dhufe? Namni Turkii tokko hin jira Muhammad ka jedhamu waa'ee makanniisaa kana itti haasofnu biyya kiyyaa kinnisni nama inni dhimee hin jira.
Kanaafuu kinniisa nama inni dine kana waliin osoo jennee galii guddaa itti argachuu dandeenyee odeeffannoo akkanaa nutti himee ture. Biyya keenya biyya Itoophiyaa kana osoo hin ta'in biyya Turkii hin jirtiin hin jedhee nutti himee beekta. Kinniisa nama inni dine hin jirtu moo hin jirtu akka addunyaatti maal fakkaatti kan jedhu qorannoo adeemsisne. Kinniisa nama inni dine kun garuu kinniisa dammadaamuu ta'uusaa bara. Akka qoratanii qorannoon hin jira garuu immoo kana irratti hojjetamee waan jiru hin ibsu. Kanaaf maaliif irratti hojjennee nullee qorannoo adeemsisne kan jiru hin barree keessattuu naannoo Oromiyaa kana keessa bakka baay'ee jirti fakkeenyaaf Arsii keessa Baalee kana Wallagga hin jira. Kinniisa kana haala inni walloo isaa feevarii isaa maal fakkaata dhuguma nama iddamoo nama hin iddu hin baratamoo hin baratu dagala keessaa bahee magaalaatti hin galamoo hin galu. Kana irratti adeemsisuudhaan gara magaalaatti finnee gara mana keenyaatti finnee waan kana shaakaluu jalqabnee saniin bu'aa qabeessa jennee naggaadheeraa irratti dorgomuu qabna. Mee gama oomisha dammaatiin gosti kanniisaa kun akkami dammi isaa? Kanniisni kun kanniisa qaaliidha. Akka fayyatti argamuu hin danda'u. Karaa aadaa kanaan qabamu irratti mul'atan namoonni kanniisaaf kunuunsa gahaa hin godhan. Kanaafuu isaan damuu marraa barbaadan malee kanniisa waan barbaadan hin jiru. Kanaafuu kanniisni adeemsa damma murasan irratti haala du'uutu itti qunnama. Kun immoo akka rakkoo tokkooti. Lammaffaa immoo kanniisni kun bosona keessa waan jiruuf yookaan immoo lafa keessa jira. Bosonallee haa ta'u malee lafa keessa jira. Dammi isaa qulqullina hin qabu. Karaa aadaatiin irraa muramu. Maaliif biyyee wal makaa tokko rakkoonni akka rakkootti argineerra. Sadaffaa immoo baay'ee nama hin qabu dammi kun. Inni lafa keessa waan jiruuf lafti kaa inni hundi isaa kinniisa sadoo argite ciccisuudha. Kanaafuu boolla keessa gala. Boolli kun immoo bal'aa ta'uu qaba. Kanaafuu akka fedhii isaatti deemee akka fedhii isaatti bal'ifatee dammeessee damma san baay'ee godhuu hin danda'u. Kun akkana rakkoo akkanaatu isarra jira. Ka akkanatti rakkinni amma irra ga'e kana tokkoffaa kanniisni akka hin duune lammaffaa dammi isaa qulqulluu akka ta'u sadaffaa baay'ina akka qabu godhuufi. Nulleen amma kaayyoon kennamaan haala duubatti hafaa kanarraa gara ammayyaatti finnee isaa waan tolutti yoo kan tolchinu taate kanniisni kun wanti ajaa'ibu kanniisa idilee kanarra kanniisa kanatu salphaadha. Kanniisni kun amma yeroo baay'ee bishaan yoo dhabe baay'ee turuu danda'a. Hongeen yoo dhufe hongee san dandamachuu danda'a jechuudha. Eegansi booda immoo dammi isaa kun qoricha garaagaraatiin fayyada. Mother medicine honey jedhaniin qoricha haadhaa jedhaniin qaba. Mee ammas lafa keessatti wal hortinaan jettee gaagura ammayyaa hojjettamoo lafuma keessatti akka isheen duraan hortutti horsiisaa jirtu? Gaagurri dur nu beeknu gaagura kanniisa kaaniif kagoonu fi kanniisa kanaaf kagoonu gaagurri addaa jira. Saayiziin isaallee akkaataan itti hojjetamu jira. San amma nu ka hojjennu gaagura ishiidhaan miidhagu tolchina malee lafa keessatti waan barbaadu muka hin barbaaddi. Biyyee diimaa jira. Biyyee diimaa kana hin barbaaddi. Sirriitti diimaa osoo ta'een akka bunni ka jiru barbaaddi. Mana ishii karaan fulfoolidha yookaan immoo haancaa ka jennu saniin dalagaddi. Kana kan ishiidhaan mijeessuudhaan akkaataa manuma ishii waliin mana ishii kana fuunee gaagura keessa goona. Gaagura keessa erga gooneen booda immoo damma ishii akkaataa irraa murantu jira. Akkaataa ittiin murantu jira malee mana ishii irraa balleessaa nyaata ishii soorama ishii irraa balleessaa ishiin akka badduun goonu. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed hidhattoota naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessa sosso'an waliin mootummaan marii itti fufinsaan gaggeessaa jira jechuun dubbatan. Ministeerri Muummee Abiy kana kan jedhan riiformii maammata diinagdee biyyattiin torban kana hojiirra oolchuu eegalte irratti ibsa yeroo kennanittidha. Riiformiin diinagdee ifa ta'e akka hojiirra oolu nagaa fi tasgabbiin baay'ee barbaachisaadha jedhaniiru. ክሪቲካል ፋውንዴሽን ሰላምና መረጋጋት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት ካልመጣ ኢንቨስትመንት አይመጣም። bu'uurri murteessaan nageenyaaf tasgabbiidha. Itoophiyaa keessatti nagaaf tasgabbiin dhufuu baannaan investimentiin hin dhufu. Tuuristiin hanga barbaadnuun hin guddatu. Nutis sochoonee barbaachuu fi daldaluuf ni rakkanna. Nageenyaaf tasgabbiin dirqamadha. Nu barbaachisa jechuudhaan baroota darban keessa nagaa jedhama. Fakkeenyaaf salphisanii kaasuudhaaf joota 2-3 darban keessa nu fi humnoota Tigraay jiran gidduutti taateewwan 2-3-4-5 ta'an turan. Yerootti tuttuqamneet tureera. Akka daandiin taanetti gorru taasifamneet turre. Hin barbaachisuu jechuun irra deddeebiin mari'annee dhimmicha akka toora qabatu taasifneerra.
Ji'oota sadan arfan darban keessa si'a 10 ol mari'anneerra. Sababiin isaa immoo gara walitti bu'insaatti akka hin galleefidha. Hanga ammaan ibsine akka beektaniif humnoota naannoo Amaaraa keessa socho'an waliin dubbachuu kan jalqabne bubbulleerra. Garuu humni kun tokko waan hin taaneef isa kana waliin yeroo dubbannu isa kaan waliin waliif hin gallu. Tokko akka ta'aniif carraaqqii guddaan taasifamaa tureera. Waliin dubbachuuf akka mijatutti haa ta'u malee waliin dubbachaadhuma jirra. Humnoota naannoo Amaaraa jiran keessaa gareen mootummaa waliin marii jalqaban jiru. Maaliif jennaan mariin yoo deemne nagaa yoo buufne badhaadhina yaadnu waan mirkaneessinuufidha. ለምን በንግግር ከሄን ሰላምን ካመጣን የምናስበውን ብልጽግና ስለሚያረጋግጥ Ministeerri Muummee Abiy hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo naannoo Oromiyaa keessa socho'aa jiran waliinis garaagartee jiru mariin furuuf mootummaan carraaqqii gochaa akka jiru dubbatan. Mariin hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhu waliin taasifamus ta'e kan faannoo waliin taasifamu akka ija hin godhanneef waan sababa jedhanis kaasaniiru. ከሸኔ ፎርሶች እነሱም አንድ አይደሉም ከተወሰኑ ሴክቶች ጋር እንዲሁ ቀጣይነት ያለው ንግግር እያደረገ ነው ይሄ ንግግር ፍሬያማ ሸኔ ወሊንስ ዋንሞ ወል ፈካቱ ጎቻ ቱሬ humnoonni shanees tokko miti murna muraasa waliin marii walitti fufiinsa qabu gochaa jirra mariin kun bu'aa qabeessa akka ta'u wanti taasisuu dhorke humnoonni baay'een maqaa tokkoon waamaman kan jiran waan ta'eefidha murna tokko waliin walii galuun bu'aa guutuu fiduu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee rakkoo nageenyaa biyya kanaa isa dhumaa kan furu marii waan ta'eef ammas Itoophiyaa keessatti sababoota garaagaraatiin humnoota ejjennoo faallaa qabatanii jiran waliin hanga har'aatti iccitiidhaan mariin gaggeeffamaa tureera waan barbaannuuf itti fufa. Dhimma akka biyyaatti jiruuf ammoo marii biyyaalessaa hammataa jechuun yeroo hunda kan iyyinuuf namni hundi gaaffii ni qabaafi. Dhimmoota kaleessaa irratti kaasuu ni qaba. Dhimmoota kana mari'atee marii miira kennanii fudhachuutiin qixa qabsiisuun wantoota waloo ta'an yoo uummanne nageenyaaf tasgabbiin yoo jiraate bulchiinsi gaariin yoo fooyyee biyya kalaqu mootummaa kalaquu fi dargaggeessa kalaqu uumuu dandeenyaan guddinaaf badhaadhinni fidnu hammataa yoo ta'e qaamni moggaafamu yoo hin jiraanne ni milkoofna. ኢኖቬቲቭ ወጣት መፍጠር ከቻል የምናመጣው እድገት የምናመጣው ብልጽግና ኢንክሉሲቭ ከሆነ የሚተው አካል ከሌለ Waraanni bilisummaa Oromoo kanaan dura mariin nagaa kan fashale mootummaan Itoophiyaa adeemsa isaa sirreessuu hanqachuu ta'uu ibsuun fedhiin mootummaa Itoophiyaa hooggansa waboo ofitti makuu malee rakkoo bu'uuraa nageenyaa fi siyaasaa biyyattii furuurraa kan maqedha jedhe.